warri akkamitti akka isheen duute maal taatee akka duute dhaqanii tooniyyuu mana yaalatitti odeeffannoo qoratanii irraa dubbataa jiranii ofii isheetiif of ajjeeste mana madaamititti istoora keessatti ofuute kan isaan jechaa jiranii sana rabbi bichaatu beekuu danda'a maaliif jennaan kana taatee duute san taatee duute jedhamee dubbachuu kan danda'amu yoo bira jiraatanii arganidha ani akka gama kootti jechuudha kanas ta'ee waaqayyoon lubbuu ishee amaaru wanti jedhamu hin jiru namoonni baay'een irraa baradhaadha obboloota koo irraa baradhaa dhugaan isiniin jedha wanti kun yeroo baay'ee deddeebi'ee waan ta'aa jirudha baradhaa irraa isiniin jedha maaliif isin dachee tana yookaas immoo jireenya darabaa jireenya gabaabduu tana jala baqachuu filattan malee garuu jireenya gabaabduu tana keessatti akkamitti yoo rakkattanii jireenya keessan boru jireenya galgalaatiif gaarii hojjechuutu irra caala maaliif jennaan lubbuu rabbiin uume eenyumtuyyuu aangoo ittiin qabu waaqayyoon alatti jechuudha kanaaf lubbuu keessanitti hin faradinaadha haadhaaf abbaa keessanitti gubaa dhiistanii hin sokkinaadha. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaa fiddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba nageenya nabukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galeetoomaa galatana biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha. Akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha micayyoo kana suuraa ishii gaafan argu jalqaba feesbuuk irratti arge amaluu hin dandeenye gara miidiyaawwan garaagaraa irra galee gara tiiktookaa yoo deemu jechoota nama tokko warra dhaqanii waan kana hubatanirraa waan hubatanirraa kan dubbatan kan nama amansiisu immoo gaafa dhaga'u gaafii natti ta'e sammuu kootti jechuudha maaliif gaafii sitti ta'e jechuun keessaa hin oolu maaliif jennaan tibbuma darbe torbee tokko dura wayii torbee lama dura micayyoo wayiitis akkuma akkanatti jechuudha isheen immoo baatee viidiyoo hojjetteeyyo jechuudha afaan amaariffaatiin dubbatte lubbuu kootti kan tarkaanfii fudhachuu danda'u ana qofaadha nama biraa namni isin gaafattan hin jiru warra na hojjisiisanis yookaan warra bira hojjedhullee itti gaafatamaa hin ta'anii waan jettu tokko irraa haasoftee dubbatte dhugaanis hin jedha ijoolleen maal taatan biyya maaliif bara akkamii keessa jirra dhugaanis hin jedha bara ilmi namaa karaa waaqayyoo dagate irra jirra dhugaa waaqa maaliif jennaan lubbuu rabbiin uume aangootti qabu hin jiru waaqayyoon alatti jechuudha ofiif uume ofiif fudhata jechuudha akkamitti ilma namaa lubbuu ofiititti farada maaliif jennaan jireenya darabaa isayyuu jireenya gabaabaa kanaaf jettanii maaliif mana keessan kan boru mana keessan kan galgala maaf dukkaneessitan obbolaa tokko maal dhugaa baay'ee tokko jechuudha dubbachuudhaafis baqa maaliif ta'e jechuudhaafis waan lama baqa wanta hin yaadne isin yaachisiisa jechuudha waan yaaduun battala sanatti yaadne isiniif hin dhufne akka yaaddan baqa kallattii garaagaraatiin dhugaan isin jira cinqata sammuu keessan keessatti uuma jechuudha maaliif jennaan sirriidha sa'aatii sanatti namoonni baay'een gizee aaran yookaas immoo aarii garmalee keessa yoo jiranii tarkaanfii akkasii namoonni yaadan baay'een jiraachuu danda'an haa ta'u malee suni seexana maaliif jennaan seexanni ammaati waan sana dalagdutti godhi siin jedha silumayyuu daddarbee fideetti si gatame ture garuu immoo waan dachee kanarratti nu cannaqe yookaas immoo waan dachee kanarratti battala sanatti nu miidhe sana waan dhokan yookaan waan isa dhokan waan sana hin dhageenye waan nu furu nutti fakkaata tarkaanfiin sun gara lubbuu keenya irratti fudhachuuf fiignu sun jechuudha haa ta'u malee dachee kanarra jiraadhee wanna jedhamu sun hundasaa dhagayees argee kana sirraa sana boru biraa hin sokka waan ta'eef waa tokkoyyuu na gochuu hin danda'u garuu kanarraa kana jalaa sokkina jennee kan boru bakka itti deemichi hin jirre sana jireenya keenya galgalaa sana dukkaneessurra jireenya dachee kanarraa rakkannullee dhiphannullee gaddinullee akkuma ta'e itti dabarsuu wayya maaliif isheen gabaabduu sababa taateef jechuudha kanaaf namoonni baay'een gaafa tarkaanfii akkanaaf irratti fudhatanii aarii yeroo sana waan baqatan waan kamiyyuu haa ta'u wantoonni baay'een isaan mudachuu danda'a wanti nuti beeknu hin jiru namoota fama akkuma kanatti gaafii ta'e namoonni baay'een kallattii kamiin sababa kamiin micayyoon akkanaa daa'imni lafaa dhufti kichuun kun faggeessuu dandeessi maaltu ta'e jedhamee akkuma namoota hedduutti gaafii ta'e kana anaafillee gaafiidha maaliif jennaan ijoollee baay'een maaliif indoo gongoru keessattuyyuu yeroo kana keessa yookaas immoo haala miidiyaa wal qabate kana keessatti namoonni baay'een dogongoraa oolan eenyu jedhameetiyyuu nama tokko lama miti namoota hedduu dogongoraa oolan dogoggora san keessatti immoo battala sanatti gaafa namaan waliin kofallu gaafa tapha jalqabnu sana qalbii nutti fakkaata dogoggorri baay'een garuu qalbii sana keessa uumamuu danda'a
gaafa qalliin sun darbee takka turree gaafa waan kaleessa haasofne waan kaleessa goone sana deebinee yaallu yookaan deebinee yaannu wanti sun waan nama salphisu waan boru nama sana ishee salphisuu danda'u waan ishee qaanessuu danda'u sa'aatii erga darbe yookaas immoo yeroon sun erga darbee itti dhaga'amu hubachuu dandeessi garuu waan akka kanaa kana dhaga'uurra waan akka kanaa kana hubachuurra jedhanii yeroo sana ammoo deebi'anii lubbuu ofiitti tarkaanfii fudhatu jechuudha. Kanaaf obboloota koo maaliif namni gaaris godhan yaraa waan barbaadan godha maaliif yeroo kamiyyuu namni waan namaan jedhu sirumayyuu hin dhabu maaliif gaaris dalagi badaas dalagi namallee arrabsi namallee xiqqeessaa taksuma jechuudha. Sanarraayis immoo bilisa ta'eeraan har'a miidiyaa har'a galee ingilina rooli nama kamiyyuu arrabsine har'a nagaan qaba osoo jettee balbala kee cufattee oltee jechi namaa kallattii kamiin akka dhufee balbala sirratti rukutu hin beektu. Kanaafuu obboloota koo dhugaan isiniin jedha wanti akkanaa kun yeroo baay'ee deddeebi'aa jira ijoollee baay'een lubbuu koo irratti tarkaanfii fudhachuu kan danda'u ana namni kamiyyuu gaafii ittiin ta'u akkanaan godhaa lubbuu koo tan balleessa maaliif ta'e kuni maal taatan dhugaan isiniin jedha bee haadhiif abbaan keessanii koo jechuudha gaafa biraa baatanii dhuguma dhalli koo deebitee galtii dhuguma dhala koo deebi'ee wal argaa galgala ganama jilbiifatanii kan isaan waaqatti bu'aa jiran. Garuu immoo har'a gaafa akka kana ta'u namoota miidiyaa kana alaa sana baqachuu dandeessan garuu haati keessan ammuma hiriyoota keessan argitu ammuma baatee galtu maqaa keessan kaastee boo'uu hin dhiistu gadduu hin dhiistu galgala ganama imimmaan ishee cabsuu hin dhiistu. Kanaaf cubbuu meeqatti gatuurra cubbuu meeqa seenanii ta'uun iyyuu boru bakka deebii hin qabne keessatti rakkachuurra har'a jireenya gabaabduu kan boru keessa deemuuf jiran kana keessatti rakkachuutu irra salphaadha. Kanaaf hin gowwoominaa dhugaan isiniin jedha maal taatan battala sanatti gaafa aariin humnaa ol isinitti ta'ullee gaafa aartanii jirtan sana kadhannaa godhaa fuula rabbii dhaabbadhaa maaliif namni keessa garaasaa waaqayyotti himate kan furmaatan argatiin hafeen jiru sa'aatii aaranitti sa'aatii gaddanitti sa'aatii cannaqamanii bakka haalli jireenyas namatti toluu dhiisuu danda'a wanti kamiyyuu sa'aatii rakkinaa sana eenyutuyyuu haadhis abbaan keessa obboleenyi keessa gwaddanyoonni keessa si bukkee dhufanii si dhaqqabuu yookaas immoo rakkoo san keessaa si furuu dhiisuu danda'u. Garuu kan lafa kam keessattuu sin ganne waaqayyo tokkicha qofa rabbitti garagaraatiif kadhannaa godhaa maal taatan. Aarii daqiiqaa 10 aarii sa'aatii walakkaadhaaf isinirra darbuuf jettanii maaliif jireenya keessan gabaabsitan? Maaliif jireenya keessan boru dukkaneessitan? Maaliif haadhaaf abbaa keessan ofitti gaddisiistu? Maaliif haadhaaf abbaa keessan ofitti boochistu? Eenyumaan olitti koo nama badaas taatanii maqaan keessanis waan gaariidhaan isaa yaamamu waan badaadhaan isaa yaamamu haadha keessaniif yoomiyyuu ni barbaachisu. Haati keessan isin gaarii sababa gaarii taatanii sababa namni dhalli ishee sun gaarii ta'eef sababa dhalli ishee sun badaa ta'eef hin jibbitu sababa dhalli ishee sun immoo gaarii ta'eef qofa caalatti hin jaalattu. Isheen dhala ishee gaaris godhi badaa isheedhaaf iddoo guddaa qabda. Haadha keetiif iddoo guddaa qabda eenyuun olitti namni akka siif wal madaalu hin jiru jechuudha. Isheedhaaf nama biraa fiddee dhala kee kana wal madaalchisee odoo jedhanii waliin madaaluu hin dandeessu maaliif isheedha dhaluma isheetti ana waan ta'eef. Kanaafiyyuu dhugaan isiniin jedha obboloota koo dogoggora guddaa hin dalaginaa. Keessattuu bara kana keessa gwaaddanyaa hiriyaa wantoota akkasiiti kan nama balleessaa jiru wantoota akkasiiti lubbuun namaallee akka ibiddatti kan nama gochaatee jiru jechuudha. Kallattii miidiyaadhaan wal qabate kanaan miidiyaadhaan gwaaddanyaa fakkaatanii isinitti siiquu kaza sana boodatti bakka isinii kufe isinii cabe kana san isiniin jedhu sa'aatii sanatti sirriidha namni kamiyyuu namni waan sana keessa seenee argee yookaas immoo jaalalli maali jedhee toonii hubatee sin taradda'uu danda'a. Sa'aatii sanatti waan dalagdanis waan gootanis wallaaluu dandeessu. Garuu immoo erga turee isinii gala wanti balleessitan sun jechuudha. Haa ta'u malee wanna balleessitan san badii sana deebisuu hin danda'u. Kanaaf lubbuu kootti murtee fudhachuun qaba jechuurra badii sun yoo jiraatillee badii sana akkuma feettiyyuu injifadhee nan darba. Namni waan barbaade naanaa jedhu maaliif boru ni irraanfatama. Jettanii keessa keessan amansiisuu qabda waan dalagdan sana dogongora illee yoo qabaattan dogongora keessa sana dhageettii dhabaaf jecha lubbuu keessanitti hin faradina. Maaliif namni waan barbaade yoo hojjete yoo baay'ate ji'a tokko torbee tokko irraa haasa'a. Kanaafiyyuu bara kana keessa walumaa galatti kan himti
ilma namaa karaadhaallee qabeetonni ilma namaa ibiddatti geessaa jiru jechuudha miidiyaa kana qofa. Ani dhugaan isin jedha miidiyaan garuu akka abbaan itti fayyadametti gaarummaadhaafis yoo itti fayyadamtan isin fayyada. Waan badaadhaafis immoo yoo itti fayyadamtan akkuma kanatti kunoo nama ol lafaa dhufaa kichuu akka kanatti umurii isaa gabaabsaa oolaa jechuudha. Walumaa galatti mucayyoon kuni maal taatee akka duute maal taatee waan ofirratti akka murteessite ishee qofatu beeka. Barreeffama waan akkas jedhu jira jedhamee jira. Kana duras waan akkanaa kun akkasitti dubbatamee mucayyoo wayii akkamatti barreessite lubbuu fi kan galaafatte jirti. Wanti suni deemee dhuguma ta'e. Kanaaf amma isheen kunis akka ijoolleen dhaqanii irraa. Kanaaf warri akkamitti akka isheen duute maal taatee akka duute dhaqanii tooniyyuu mana yaalaatti odeeffannoo qoratanii irraa dubbataa jiranii ofii isheetiif of ajjeeste mana madaamititti istoora keessatti ofuute kan isaan jechaa jiranii. Sana rabbi bichaatu beekuu danda'a. Maaliif jennaan kana taatee duute san taatee duute jedhamee dubbachuu kan danda'amu yoo bira jiraatanii arganidha. Ani akka gama kootti jechuudha. Kanas ta'ee waaqayyoon lubbuu ishee amaaru wanti jedhamu hin jiru. Namoonni baay'een irraa baradhaadha. Obboloota koo irraa baradhaa dhugaan isiniin jedha. Wanti kun yeroo baay'ee deddeebi'ee waan ta'aa jirudha. Baradhaa irraa isiniin jedha. Maaliif isin dachee tana yookaas immoo jireenya darabaa jireenya gabaabduu tana jala baqachuu filattan malee garuu jireenya gabaabduu tana keessatti akkamitti iyyuu rakkattanii jireenya keessan boru jireenya galgalaatiif gaarii hojjechuutu irra caala. Maaliif jennaan lubbuu rabbiin uume eenyumtu iyyuu aangoo ittiin qabu waaqayyoon alatti jechuudha. Kanaaf lubbuu keessanitti hin faradinaadha. Haadha fi abbaa keessanitti gubaa dhiistanii hin sokkinaadha. Maaliif jennaan har'a isin waan jala callistanii dhokattan isinitti fakkaata garuu gubaa sana caalu keessa kan isin deemtanii. Maaliif jennaani kuni cubbuu waan ta'eef jechuudha. Lubbuutti ofii lubbuu ofiitti faraduuni cubbuu guddaa sababa ta'eef jechuudha. Kanaaf sa'aatii humna keessanii olitti hagam yoo humna keessanii ol ta'e hagam yoo cannaqamtanillee jechuudha kadhannaa godhaadha. Lafa rakkattanitti kan nama qaqqabu waaqayyoon alatti eenyumtuyyuu hin jiru. Fuula rabbii dhaabbadhaatii waaqayyootti bu'aa deebii ni argattan. Yoo humna keessanii olitti ta'e immoo biyya namaa keessatti akka kanatti tarkaanfii fudhachuudhaan duratti biyya keessanitti galaa maatii keessa wajjiniin rakkoo keessan qooddadhaa furmaata barbaadadhaa maatii keessanirraa. Maaliif halagaan hammam takka yoo nama gate halagaan hammam takka yoo nama miidhellee kan irraa dhalattan kan wajjin dhalattan isin hin miidhu isin irraa hin fiigu hammam yoo rakkattan iyyuu jechuudha. Kanaaf akka sanatti ilaalcha keessan kan garagarfadhaa battala sanatti lubbuu keessan oolchuudhaaf yaada. Maaliif waanuma xiqqoo dogoggortaniidhaaf dogoggorri suni ani dogongore kun boru maqaa koo kaasisuu danda'a. Boru maqaan koo namni kanaan maqaa koo dha'uu danda'a jettanii jecha namaa jalaa baqachuu filattan malee garuu ibidda keessaa hin baanetti akka hoggataa jirtan kana irra deddeebi'aatii hubannoo godhaadha kadhannaa taasisaa. Dhugaan isin jedha rakkoo kam jala kan nama baasu rabbiin qofa. Waaqayyo ammas nama karaasaa yaadatu nu haa taasisu. Obboleonni keenya waan akkanaatirraa kan hin baranne dhugumatti maaliif jennaan kan kana caalurraa baratama jedhamee hin yaadamu. Kan kana caalu sababa hin jirreef jechuudha. Irraa baradhaadha. Wal gorsaadha. Hamma danda'amaa ta'etti biyya namaa gola namaa keessatti of hin miidha. Waaqayyo bahanii alatti hafu rabbi nu haa oolchu.